هي الشما حركة فوني أكم جرتو هردفتوتا چاينال فواد جلت ترجمتن المال أرمو هندي كسلو نجينك يا بك جرت مرت اسم رهجا هو جتا إجا إجولكو بك جرت مرت ربين إسنها إجا حالي همنوتي أرجع الركني جارا إس أماكي سجرا وان تيفي ربيني واغارينو هاد أجيسيسو بك جرت مرت يجودا كم ما يدرجا كسجرتانو كم ما يدا كسجرتانو كنيلم بيوان كوي جودا كنانو كمين رايوتاي إلمان أورومو يجودا أبو ربيم تنوع إيجو نتيكون عبارسك أمنس نتفكات يروتو كتوكو أكجافي نتأي تيجودا أن يروتو كتوكو عبارسك أمنا لا تانجل أكما تاكو تيجود مالي في بكون دتجدا وانا داتي نتول التدولا نتول بليسا نتول الجيسا على جانس كنوا كانوا في اللافو يجودا يقار قادر تلمي وان كينيا كنوا يمن كيسة الأمم يجودا وان باي نما قدسيسو وان باي نما والله نما يادسو يجودا هرّا وانت كنا وانتن أسرت تدوب بتشوفر بعدين في فيسبوك نكيا ada bira والله يجودا ada bisa demi afur na ada be nan video jira yechun video jira sana gadi sena na ada be sanifan asin ergamu mandende isinif da barso rufe waan dubbata majiru garu ilalu nan danda yechura ega hamma ega ilma oromo akant dumani ya jarana me dage fada ya ilma oromo yechura du'a yechura du'a daqiqa tokko takkan bilik yette dabamto yechura daqiqa tokko tike sakan dabamnu kana yechura kanaaf wal nyaanna kanaaf wal jibbina kanaaf wal dhimna kanaaf wal tuffanna kanaaf iyyuu bakkan taane wal keenya jechuudha maqaa adda addaa walitti moggaasuudhaan kaan kulloo kaan gadaboo kaan maali jenneen nuti wal nyaanna malee jechuudha argaa jirtu du'a jechuudha du'a daqiiqaa lama keessa libsuu ijaa keessa jechuudha kunoo akkanatti boombiin itti darbatame bakka tokkotti xab jedhan jechuudha akka qoraaniitti jechuudha kun du'a tokko otoo hin taane du'a lama isa dhaba jechuudha du'a lama du'uu jedhama jechuudha ilmi namaa hindu'a ciisee du'uun ulfina biyya ofirratti du'uunis ulfina biyya ofii keessa ciibsee du'uun biyya kee keessatti du'uunii fi biyya adagaa keessatti du'uun baay'ee onni nama cabsaa wallahi jechuudha ani wallahi dhaqaa dhaqee jechuudha ijji na dideera jechuudha tumboo humbulee waan godhu sun qabu salas yaani dandeettii waa godhuun danda'u waan ta'eef egaa rabbumattiin kenne rabbumti furmaata keenya bakka tokko nuuf kaa'u kan jedhudha egaa isa suudiitiif kaleessa akkana iyyina kunoo kayyaman immoo osoo nuti hin beekin osoo nuti dhagahin jechuudha libsuu ijaa keessa nama 400 ol lamlee jirra jechuudha guyyaa kaleessa egaa jajjabina isiniif hawwa waa tokko waan hin jedhuun qabu rabbiin sabrii isiniif kennu kun immoo jaarraa isa dhumaa keessaa isa tokkodha jechuudha fakkeenyi jaarraa dhumaa yookaan immoo akiru zaman kan jedhamu sana jira jechuudha jaarraa dhumaati kun jaarraa nuti keessa jirru kun yaani fakkeenya jechuudha ilmi namaa akkanatti ajjeefamuun ilmi namaa akkanatti gubatee du'uun keessaa fakkeenya akiru zaman keessaa isa tokko jedhanii jechuudha ergamaan keenya nuti akka amantaa keenyatti sallallahu alaihi wasallam jechuudha akka amantaa muslimaatti jechuudha ilma namaatu akka malee warajjeesaa haala sukkaneessaa ta'e walitti taphatee lammiin nama dhiigni nama dhiiga saree ta'a jaarraa dhumaa keessaa fakkeenya jaarraa dhumaa keessaa isa kana kan jedhanidha jechuudha quraana keenya yookiin kitaaba keenya irra jira waan ta'eef egaa isinis akka amantaa keessanitti warri hordoftoota amantaa biraas jechuudha fakkeenya akiru zaman jaarraa dhumaa jechuudha hin dhabamu kitaaba keessan irra jechuudha baay'ee walirraa hin fagaatu jechuudha kanaafuu wanti nu jechuu qabnu nama jaarraa dhumaa yookaan immoo nama jaarraa dhumaa jechuun nama rabbiin jibbee nama ummata jabaa ummata garaa walitti hammaatu jechuudha ummanni jaarraa dhumaa keessa kan isaan jedhan jechuudha ummanni sun ummanni qiyaamaan irratti bu'u jaarraa dhumaa irratti samaayiif ardii waliin dhahamu jechuudha ummanni zabana sana keessa jiraatan ummata baay'ee rabbirraa waaqarraa illee fagaataadha kan jedhudha jechuudha ummata hammaataadha jechuudha ummata akkasiirratti iyyuu qiyaamaan kun gad dhiifama jechuudha jaarraa dhumaa jechuun kun fakkeenya keessa isa tokkodha wallahi laazim jechuudha ilmi namaa akkanatti akka qoraaniitti bobeeffamee akkanatti duunsaa ilaalaa jirtu yaa biyya yaa oromoo kiyya adaraa dhiisaa waliin jibbinaati jireenya daqiiqaa tokkoof jireenya libsuu ijaa keessa wal dhabnuudhaaf jennee amma otoon ka'ee libsuu ijaa keessa rafee dhabamuu danda'a atis akkuma sana bakkuma algaa kee mana siree irra ciisaatutti dhabamuu dandeessa kanaafuu jireenya duniyaa qofaaf hin jiraatina akiraaf illee jiraadha jechuudha maaliif obboleessa hin jibbinaa saba biraas hin balaaleffatanaa waa tokko ilmi namaa rabbiin kan uume waaqni kamii warri amantaa kamitti illee amantanu jechuudha amantaan kamuuyyuu kan sabaan zariidhaan wal qoodii wal jibbii kan jedhu hin jiru
hin jiru jechuudha. Kana numatu aadaa ta'ifateetu akkanaa wal qooda naannoon illee wal qooduu eegallee jechuudha. Amma Jimmaa Arsii Baalee waliin jechuu yammarree jechuudha. Kanaafuu kana keessaa bahaatii borii keenyas yaaduu qabna. Har'a qofa yaaduutu hin taane borii keenyas jechuudha. Akkuma kana kunoo fooqii tokkotti bakkuma ciisaa jirtu yookiin mana dalagaa keetti boombiin sitti darbatamee akkanatti dhabamuu dandeessa jechuudha. Daqiiqaa lama keessa. Egaa kan warra du'aniif rabbiin jannata nuuf kennu rabbiin qabri jira achi nuuf bal'isu waa tokko waan jennu hin qabnu. Wallahi an miidiyaa irra iyyuu hin galle yaaddeetan jechuudha. Edee kun ejjina didee jira wallahi ejji koo amma arge mul'ata isheetti mul'achuu danda'a. Itti fakkaata ejji koo kuni baay'ee diimatee naa ilaalaan jiru baay'ee na rakkisaa jira. Wallahi toon bo'uun bula jechuudha rabbiin na argaa. Viidiyoo sana ilaaluu dadhabeera. Waan miidiyaa irratti immoo dubbatamus ilaalaa jirtu amma miidiyaa irras hin jiru irra hin galle jechuudha. Hanga amma onlaayinii fayyadamaan jiru jechuudha. Maaliif ilaaluun dadhabe jechuudha garaan kun dadhabe. Du'a lama du'een jechuudha ijoolleen kun du'a lama. Tokkoffaa mana hidhaa keessatti lammaffaan immoo silaa kan bahuu danda'an wantichi jechuudha boombiidha akka dubbatamaa jirutti miidiyaa tokko irratti kan dhugaa sirriitti irraa hubanne egaa Yamanii fi Suudiin yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee walitti dhukaasa kana jechuudha misaayilii walitti ergu jechuudha waan fooqii jisku waan qabeenya namaa balleessu kana waan adda addaa walitti ergu Suudiittis ergamnaan akkuma sana Suudiin fashaleessitee fa'i dhufee fooqa namaarra bu'ee hafa jechuudha otoo hin xaaxayin jechuudha. Egaa Yamaniittis akkuma sana Suudiin ergiti jechuudha. Amma balaan kun kan uumamuu danda'e akkan hubadhetti ijoollee achittis bilbileera waan ta'eef Yamaniin kun biyyi Yaman kun jechuudha yaa jaran amma haala siyaasaatti naanneeffattanii jechuudha abiyyiidhaa fi paartiidhaan waan adda addaatiin wal qabsiisaa jirtu jechuudha waan ajaa'ibaati uummata hammaataadha wanta jedheef kanaafan jechuudha. Egaa nama du'ee kanaayyuu qadaa rabbiiti jarri qadaan keenyaan du'anii garuu gariin kan abiyyiita kana godhe mootummaatti akkana godhe mootummaatti siyaasatti naanneeffatame jechuudha. Dhiiga ilmaan keenyaatiin yeroo siyaasa jarri dalagatanu yaa rabbi kana arguu caala maaltu nama gaddisiisa. Yaa ijoollee koo yaa ilmaan koo yaa Oromoo koo kana arguu caala maaltu nu gaddisiisa. Du'aadhaan dhiiga otoo du'aa ilaaltanu akka qoraaniitti bobeeffamee ajjeefame osoo ilaaltanu har'a isin siyaasatti naanneeffattanii sababa jibbaa abiyyiitiif sababa jibbaa maaliitiif waan adda addaatiif jettanii sababa paartiitiif jettanii jechuudha. Har'allee maqaa gara siyaasaatti naanneeffattanii jechuudha. Yeroo ittiin dalagamu caala maaltu nama gaddisiisa yaa jara. Maaltu nama gaddisiisa. Kun qadaadha. Biyya Yaman keessatti seerri hin jiru. Siluma mootummaa biyya hin qabne jechuudha. Biyya sekuritiidhaan bultuudha. Biyya waraanni bulchuudha jechuudha. Biyya waraanni bulchuu jechuun seerri hin jiru jechuun danda'ama jechuudha. Maaliif silaa mootummaa sanatti itti gaafatama waraanni kun itti gaafatamuu hin danda'u jechuudha. Itti gaafatamummaa hin qaban jedhamu jechuudha. Biyya sana keessa biyya Yaman isuma sin nu ilaalaa turreedha. Biyya wal fixaartu ofiisiitiif nageenya hin qabdu gidee hunda wal ajjeefti wal fixxii kun akkana jechuudha. Garuu har'a kun keenyarras gahee jechuudha ijoollee achi keessa jiraatan Oromoo keenyarra jechuudha. Oromoo keenya qofaa miti sabni biraas keessa jira. Amma Oromoo qofas miti lubbuun namaa lubbuudhuma. Itoophiyaa taanaan sabni biraas keessa jiraachuu warra du'an keessa jechuudha. Lubbuun namaa lubbuudha yaa jirana. Oromoo ta'eef lubbuun namaa qophaa miti. Amaaraa ta'eef Tigree ta'eef lubbuun namaa qophaa miti. Ilmi namaa tokko na biratti. Ansabaan nama qooduu hin beeku. Naannoon nama qooduu hin beeku. Amantaan nama qooduu hin beeku. Tokko nafsiin nuti baanee jiru tokko jechuudha. The same. Nafsiin si keessa jiru ana keessa jira jechuudha. Egaa har'a garuu yaa Oromoo kiyya yeroo jarri siyaasatti naanneeffatanii dubbatan caala wanti nama gaddisiisu jira. Wanti nama gaddisiisu kana caala jira yaa Oromoo. Siyaasatti naanneeffatanii abiyyiita kana dufciisaa jira. Akkanatti dufciisaa jira. Mallasiin nu wayya. Waan adda addaa jiraa jiru jechuudha. Yaa jarana lubbuu rabbi baasa malee abiyyi baasuu hin danda'u. Waa tokko walta isiitti muu qabu jechuudha. Waaqatu baasa malee ilmi namaa baasuu hin danda'u. Gaafa qadaan kee gahe duuta baqa. Ilmi namaa gaafa qadaan isaa gaafa guyyaan isaa gahe qofa du'a. Argitee? Sana keessaa is kan lubbuudhaan hafee jira jechuudha. Kanaafuu Suudiituyyuu misaayila ergiteedha akkan dhaggeef wanticha hubadhetti Suudiituyyuu misaayila ergitee namni misaayilli kun dhufee qabeenya sana manicha naannoo sana jiru xarageedhan mana hidhaa sana qofaa miti wanti kun jechuudha. Wanti isin sirriitti hubachuu qabdanu fakkeenyaaf amma maal jedhaa jiru waan birrii kaffaluu dadhabaniif iyyuu bakka tokkotti walitti qabanii ajjeesan kan jedhamu fa'i jiru jechuudha. Miidiyaarra waan ajaa'ibaati jechuudha. Cubbuu dubbata jechuudha uummanni. Akkamitti birrii hamma kana jedhanii fooqii fi qabeenya sana hunda of duraa gubanii akkamitti balleessu Yamanii jechuun amma fakkeenyaaf ijoollee sana fixuuf yaa jennu gati jar birrii kaffaluu dhiisaniif yaa jennu birrii ijoolleen sun kaffalanu fooqii sana tokko dhiisi lama dhiisi tokko ijaarsisuu hin danda'u birrii ijoolleen sun silaa kaffalanu jechuudha. Fooqii xiqqaa miti mana xiqqaa miti qabeenya xiqqaa miti jechuudha kan gubate waliin jechuudha ijoollee kana hojjetu.
yaa jarana wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Fooqiin tokkittiin jechuudha. Ijoolleen sun birriin jarri kaffalanu fooqii sana gimmaashii isaa ijaaruu danda'u. Fooqii waliin gubate sana naannoo sana jechuudha. Qabeenya baay'eetu tura gubata jira turaayis jechuudha. Osoo kanaafu namni qabeenya ofii hin gubu. Ijoollee sana gubuu yoo barbaadani baraagee sanii xiyyiitiidhaan hin fixanu. Baraagee sanii fanjiitti hin gadhiisanu eenyu jira gaafata seerri hin jiru biyya seerri hin jirre. Cubbuun dubbatanaa boris mana kee dhufuu danda'a. Boris obboleessa kee irra ga'uu danda'a. Bor mana kee dhufeessitti gadhiifamuu danda'a jechuudha. Hin beekamu cuwadha cubbuu dubbatte. Saayinsii siyaasaati sababa adda addaati wal qabsiifte cubbuun dubbatin dhugaatti yoo dhuguma jaraaf miidhamta taate akkuma ijoollee suudiitiif sagalee taane naanii kunoo hamma irraa gaggaluu eeganaa jiranu taraa eeggatee galaa jiru jechuudha. Akkuma sana tokkummaadhaan isa dhiigummaa isa oromummaa abiyya kan nu godhee natti kan nu godhee bexalla'uu kee dhiisiiti yoo dhuguma akka inni kee akka dhiiga keetitti ilaalta taate bakka siyaasaa of hin dhaabini bakka oromoo bakka dhiigummaa dhaabadhuuti waliif falmu kanan jaalladha jechuudha. Kanaafan isin wajjin falmaa ture waa'ee suudii jechuudha. Isin wajjin kurrifataa ture. Argite eenyuun yoo deeggare miidhama saba koo irratti ani hin deeggaru eenyuun jechuudha. Dhugaa rabbiin isii itti maa jechuudha. Dhugaa irratti du'uunaa wayyaa jedha. Soba keessan akka keessan fakkeessee du'u irra jechuudha. Kanaaf warri sammuun keessan akkanatti isin yaadu adara rabbii of sirreessaa. Lubbuu biliqaa akkanatti baatuuf of sirreessaa. Yakka cubbuu ofirraan kaayinaa cubbuu ofirraan hin tuulinaa jechuudha. An kanuma obbolummaa isinii dhaamuu barbaade jechuudha. Amma kun arrabatu hin taane obbolummaa dhabu. Kanaafu sababni kun uumameef sababa Yamaniin akkuma kana jechuudha. Yeroo barbaadan fanjii walitti gadhiisu, yeroo barbaadan bakkeetti wal ajjeesu namni jira gaafatu hin jiru jechuudha. Kanaayyuu baay'ee jiraatanii lammiin keenya. Ammas kanaafu haala siyaasaatiin warra fayyadamtanuuf adara rabbii sodaadha. Rabbii isin kallaqe sodaadha. Nulfaata waa'ee siyaasaatiin naannessina. Sijjammar Itoophiyaan imbaasii wayii Yamaniin keessaan qabdu jechuudha. Harka inni jiraata uummanni inni jira biyya sana. Amma Gibsiittis akkasi. Harka inni jiraata ijoollee. Otoo kaanii dhumanii abiyyi ajjeese jechuudha. Abiyyi harka isaan qabu. Harka eenyu harka jiru jira. Harka inni harka addunyaa harka jiru jechuudha. Jarati itti gaafatama jechuudha nabsii kanaaf. Jarroo imbaasii erkan jiranu silaa dhuguma ishee mootummaa komannaa akkuma Suudii keessa imbaasiin jira amma saniifiyyuu mootummaatti kurrifannee naan amma nu hubachuu jammare. Osoo waan harka inni jiraatanii garuu mootummaan eenyuyyuu dhaqee galchuu hin danda'u dhaqee fuuchuu hin danda'u lammii kooti jedhee jechuudha. Maali cubbumaaf dubbanna jechuudha. Wanti achi keessa jiru kuni abiyyiin laallatu harka inni jiru ijoollee baay'een biyya seera qabduu miti. Mootummaa mataasii qabduu miti. Imbaasii achi keessa Itoophiyaan qabduu miti. Kanaafu cubbuun dubbatana. Kanaafu jara kana qadaadhumatu gahee egaa warra hafaniif immoo amma sagalee taane furmaata yoo argata ta'e yoo dandeenye jechuudha. Warra hafan immoo si'annee achi keessaa baafachuu. Kanaafu gara siyaasaatti naanneffattanii warra hiriiree baatanuuf warra maal baatanuuf waa tokko faayidaan qabu. Dhugaatti Oromoof hin quuqamne isin amma siyaasa keessan dalagachuuf akkuma Hacaaluun dalagataa turtan jechuudha. Akkuma Hacaaluudhaan dalagataa Hacaaluudhaan feerroo bittaa jettu kaleessa. Hacaaluu bitamtuu wayyaanee bitamtuu maalii too jettan jechuudha. Gaafa inni du'u sobdanii boossu jechuudha. Sobdanii siyaasa ittiin shaqqalachuudhaaf dalagdu jechuudha. Laa ilaaha yaa cubbuu keessan ummata akiru zamaan ummata dhumaatii gaafan jedhu soba seetu jechuudha. Ummanni dhumaa garaa jabaata jechuudha. Osoo du'a argu kaada. Osoo argu kaada osoo dhaga'u soba jechuudha. Nageenya jedha jechuudha. Ummata macarrashaati jechuudha kun. Ummata dhumarra uumamanudha jechuudha kun. Kanaafuu rabbiin jabina akkana garaa keenya keessaa onni keenya keessaa rabbiin abukkisu rabbiin dhugaa irratti nu haa ajjeesu. An sababa nam tokko jaaladhuuf jecha dhugaa rabbii hin dabsu. Du'ee hin bata malee wallaahi hin dabsu. Hin dabsu an gara kootti kakadhee isiniif himaa jechuudha laa kun. Asirratti isiniif dhugaa hin dabsu. Lammii keenya dhiiga keenyaaf an Oromoo kamiyyuu irraa ta'e Arsii irraa ta'e Baalee irraa ta'e Jimmaa irraa ta'e eenyuunu miidhama isaa arguu hin barbaadu wallaahi. Ana miidhaa rakkoon qabu. Miidhameeras na miidhaniirus dabarseeras yaa Oromoo kiyyan beektu jechuudha. Guyyaa tokkoof garuu an hamaa jirnaa yaadan sana jiraaf yaadeen beeku jechuudha. Maaliif galataanii yaadaaf. Waa gaarii dalagee fi darafachuun barbaada. Hamman danda'uun giidoon qabu hamman danda'uun garuu uuman danda'uun illee otoo jarra kina keessaa naa baanii miidhama kina keessaa naa baanii hawwii kooti yaa jirana. Kanaafuu an miidhuuf hin uumamne. Miidhamuuf an uumame waan ta'eef hanga dhumaatti osumaan miidhamaa jiraadha iyyuu anaaf uumaa miti miidhamaallee har'a ga'e jechuudha. Dhugaa rabbiin isii itti hima jechuudha. Namni hamma koo miidhame hin jiru. Osoo waan hin dhuguma akka namaa kana of jaalladha ta'e silaa hadhaa ijoollee Arsiitu gaafsa akkasana godhe miti ijoollee Arsii kana xiqqeessuu danda'a uummata Arsii kana yeroo hunda kana arrabsuu danda'u kan wal tuffachuu danda'u kan waan adda addaatiin gochuu danda'u ana ture. Guyyaa tokkoof an uummata Arsiitu qeen beeku sababa nam tokko lamaatiif jedhee sababa paartii biraa deeggartanuuf waan adda addaatiif jedhee Oromummaa hin dagadhu namummaa hin dagadhu jechuudha. Kanaafuu kana fakkeenya isinitti hime malee kan waa'ee kana dubbachuun barbaanne kanaafuu jechuudha ammas du'aayii walii goonee ammas sagalee walii taane waa'ee isa
hiriira baamee xiriirii akkasii waan akka dhiisaa soba inni fakkeessaa siyaasatti hin dalagachuudhaaf amma jechuudha. Akkuma Hacaaluun kaleessa Hacaaluun dalagataa turan hadhas kanaan dalagachuuf jechuudha. Kanaafuu yaa Oromoo kiyyaa bakka jirtan biratti isin jaalladha. Rabbiin nagaa isin naafa godhu. Rabbiin miidhama keessan nan agarsiisin nan dhageessisin wallahi laazim an sababa sanas miidiyaa kana jibbisiiseera jechuudha. Irra galee ilaalu dhugaa Rabbiin isin jedha miidiyaa kana yaaddeera jechuudha. Wallahi halkan guutuun bu'aa bule Rabbiin na argaa jechuudha. Amma kun ijji waa tokko na hojjetaan jiru jechuudha. Rafnis gaafa Hacaalus immoo akkuma kana otoon boohuu buleetan ganama gaafa siiti jechuudha. Kan ofii kootii duukaa wareegamu jechuudha. Osoo rafin akkuma kana jechuudha. Ijjitu na arguu diduun deeme bakka sana achitti silaa kan na ajjeesan jechuudha. Rakkoon qabu. Tundoo yeraadhee gaafas kana taa'ee ilaaluu irra jiraachuu na wayyu jechuudha. Yeroo sabni koo walitti deebi'ee wal ganu yeroo sabni koo walitti deebi'ee cubbuudhaan akkana wal ajjeesu waan ta'e walirra kaa'ee wal salphisu sabni biraa maalluun jetti salphina kana arguu caala duwwayyaan jedhee Hacaaluu akkas jedhee jechuudha. Kanaafuu an baay'ee hin dubbadhu. Egaa lammii kiyyaa hundi keessanuu asirratti sagalee kiyya dhageessan yoo dandeessan gara feesbuukiitti sheer nuuf godhaa dhaamsa koo kana jechuudha. Dhaamsa obbolummaati jechuudha. Egaa dhiiraa fi dubartiin xiqqaa fi guddaan afaan kiyya dhageessan nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin baru an nagaadhuman jira. Keessa koo gurraacha'ee jira. Bifa koo yeroo ilaaltanu diimaan fakkaata. Keessi koo garuu kasala ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu rabbumti inni kaan fooqirraa of darbate inni kaan akkana ta'e inni kaan hidhaatti akkana ta'e inni kaan hidhaatti du'e yaa Rabbi yaa Allah kana keessaa nu baasi. Kanuma waaqa keessan amantaa hordoftan maraan waaqa keessan kadhadhaa lammii kiyya adaraa jibbummaa naannoo waliin jibbinaa du'a daqiiqaa keessa biliq akkanatti ibsuu ijaa keessa dhabamtuuf jettee cubbuu sin dubbatin naannoo naman qoodin zariin naman jibbin dhugaa Rabbiin sitti mayachu du'a irratti kulloonis kambaataanis Oromoonis tokko inni tadha wal arrabsaan akka jettee wal arrabsaa ooltuun kun hundi du'a irratti tokko kun argite waliin qoodu Oromoon keessaa fi kulloo hin hafu Tigreen keessaa fi Oromoon hin hafu hundi kee bakka tokkotti daaraa taata jechuudha gaafa duuti dhufe Rabbiin biratti tokkicha nuti waaqa biratti tokkicha nuti akka nuti hojjennu dalagnu kana amte jechuudha. Osoo akka dalagaa keenyaatti Rabbiin qaata addunyaarra nu fixe jechuudha. Dhugaa Rabbiiti kana manna dhumuu isaa wayya dhumuu keenya wayya jechuudha. Teenye waan gadhii waan safuu gad magachiisu waan nama jibbisiisu dalaguurra dhumuu keenya wayya jechuudha. Dhaloonni waa gaarii hojjettee hin duune duusiinaa wayyan jedha. Kanaaf akkasii dhaamsi kiyya bakka jirtanitti isin biraa gahu. Egaa yoo yaada qabaattan illee kunoo toora asirra jiruun nu qunnamtanii waasaappiin jira kunoo feesbuukiinis jira. Waan adda addaatiin yaada waan sirreeffachuu dandeenyu chaanaalee kanarratti illee akka hojjetaa jirru waan nu gorsuu barbaadan yaadamee kiyya kunoo asirra jira. Asiin nu qunnamtanii waasaappiin keenyas banaa jira. Telegiraamiin keenyas asirra jira. Kanaaf toora asirra jiruun nu qunnamuu dandeessu. Yaada barbaadan nuun gahuu dandeessu. Egaa mee viidiyoo ijoollee keenya dhumanii tokko isin affeeree nagaan naa turaa isin jedha. Nageenyan isiniif hawwa nagaa naa ta'a. Kunatika, anaa diriirsu kaa'in bakko biyya sitti tolte.